Itti guyyaa tokko kan isin bira ga'u waltajjii bilisaati. Egaa waltajjii bilisaa irraa haala siyaasaa Itoophiyaa irratti ni mari'anna. Haga xumuratti akka nu faana turtan kabajaan isin affeerraa. Gara mirga kiyyatti kan argamu waa'ila kiyya Arif Ahmad Gamanaan ammoo waa'ila kiyya Shamsuu Bashiiri. Egaa haga xumuratti akkuma jee nu faana turtanii marii keenya akka hordoftan kabajaan isin affeerra. Egaa Arif Shamsuu akkuma beekamu dhiheenya kana hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaatii ba'uun kan yaadatamu. Hidhamtoonni kun erga ba'anii gara torbaan tokkotti manuma isaanii keessa turanis tibbaa kana keessa immoo gara waajjira muummee KFO caffee aananitti argamutti simatamanii akka waan sochii eegalanitti kan mul'ataa jiru. Har'a immoo abukaatonni isaanii fi haakimoonni isaanii afeerraa galata maatiin qopheessirratti argamuun waan addaati. Egaa Oromiyaan torbee kana gam tokkoon hogoo banaa dhabdus gama kaaniin ammoo sochiin paartiilee siyaasaa haga tokko eegaluu waan tokko haa ta'u malee ammas qaamni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti hafan yaaddoo biraati. Mi'a asirraa kaanu Arif. Atuu kaastee egaa Badri Oromiyaan gaddarra turtee torbaan gaddaa ture nama guddaa dhabde. Artistiin hogoo banaa artistii jaalatamaa umrii isaa guutuu Oromoof jiraate nama Oromoof Oromiyaadhaaf jiraate nama halkanii guyyaa bilisummaa uummata kanaatiif sababa bal'aa kanaaf jireenya isaa wareegee guyyaa tokkollee jiruu dhuunfaa isaa hin jiraatin san dhabdeetii gaddara kanarra turtee gadda kanarraan gaa kan ka'e dheenyuma kana gaa hoggantootaa fi akkasumas hidhamtoonni paartilee siyaasaa muraasni keessaafuu KFO'dhaa hidharraa gallakkifamanii waan gaa hojii eegaluudhaaf amma waajjira isaanii banatanii socho'aa jiran fakkaata. Haa ta'u malee gaa sochiin kun eessa akka ga'u qabatamaan takkaa'u wabiin isaanii tokkollee nuu hin jiru. Maaliif jennaan waliigalteen isaan irratti mana hidhaa sanirraa baafaman takkallee nuu hin jirtu. Mootummaan ammoo marii siyaasaa biyyoolessaatiin geggeessa jechuun uummata kana namoota muraasa hidharraa gayyaasee hoggantoonni immoo abaawoo mana hidhaa keessatti hafanii jiran gaa'ee kun hagam takka akka inni wabii qabu even jarrummaan gabbahee kunu waajjira banatee hojjechuu danda'a haalli immoo akka isaan hojii kana itti geggeessan isaan dandeessisu jira jechuun gaafii biraati. Tole Shamsuu akkuma amma kaasnee artistiin hogoo banaa nama jabaadha torbee dabre keessa kan du'an boqate. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo immoo dhiyeenya kana hidhaadhaa gadhiifaman waajjira dhaabichatti afeerran yookaan ammoo simannaan bareedan taasifameefii jira. Gama biraatiin artistoonni Oromoo garilleen dhukkubsatanii akka jiran dhiyeenya kana gabaafamaa ture. Akka waliigalatti Oromiyaan gam tokkoon gadda gam tokkoon ammoo haga tokko paartiileen siyaasaa sochii eegaluun waan gaariidha. Addatti immoo kanarra yaaddoo ta'ee jiru hidhamtoonni gara miseensota adda bilisummaa Oromootiin ammallee hidhaadhaan baafamin jiraachuu isaaniitii asirratti yaada hankee dabalata. Galatoomii Badri. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo akkuma isin kaasuuf yaaltanitti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo dhugaadha hangi tokko keessaafuu Koongireesii Federaalistii Oromoo muraasa bahe hoggantoota mataa gubbaa jiranii. Mootummaan Abiy Ahmad immoo humna Oromoo tana bakka takkatti gadhiisuu hin barbaanne namni kun yeroo addatti humna Oromoo dadhabsiisuu irratti hojjetu jira. Kana keessa akka fakkeenya fudhachuudhaaf dhaaba Oromoo hangafticha katee hoggantoonni isaa hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo hangammaa mana hidhaa jiranii hidhaadhaan ba'an. Mariin biyyaalessaa osoo ka godhamu ta'e humni Oromoo adda ciccitee dhufuu deemaa jechuudha. Kanaafuu KFO'lleen gaafatee jira hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka bahanii. Kabiraan moo inni tokko wanni namni hangammaa irraan dubbatiin tokko waan takkaa jira maali yoo jette ilaalcha siyaasaa qofaan dhaabbolee siyaasaa Oromoo lamaan kanarraa qeerroo 200,000 ka ta'utu sadarkaa naannoo irraa gandatti hidhaa jira. Miseensonni isaanii hoggantoonni godinaa ka waajjiraalee isaanii ka aanaa ka gandaa jechuudha. Kanaafuu mataa qofa gadhiisee mootummaan isaan kana tokko lama lakkoofsaan 10 hin guunne hoggantoota qofa gadhiisee mariin biyyaalessaa tokko yoo dhufe bu'aan qabu jechuudha. Maaliif miseensonni paartii kana utubanii deemuu ni danda'an mana hidhaa jiranii. Kanaaf hoggantoonni adda bilisummaa Oromooillee yoo ba'an miseensonni isaanii hundi bahuu danda'uu qaban. KFO hanga beekuun gaariidha bahuun kunis waan takka mataan bahuunis waan takka haa ta'u garuu miseensonni isaanii hundi bahanii uummata isaanii makamanii caasaa dhaaba isaanii ka duraan addaan citee mootummaan sababiidhaatiin addaan kutisan diriirsanii ijaaruu danda'uudha qaban. Kanaafuu Oromoollee waan kana dhiibbaa godhuu danda'u qaba. Maaliif jennaan mariin biyyaalessaa dhufe marii biyyaalessaa godhuuf keessaa bu'aa buufachuuf seenna akka Oromootti bu'aa keessaa buufannu jira bu'aa san buufachuuf immoo
humna taatee dhufuu qabda. Biyya Afrikaa keessaafuu akka Itoophiyaa tanatti immoo marii biyyaalessaa haa ta'u mariin siyaasaa tokkos yoo taa'ame araarri biyyaalessallee yoo dhufe abbaa humna qabuutu baalaansii irra qabuutu yeroo hunda si mo'ate jechuudha. Amma akkuma harkaa jirutti humni nafxeenyaa bilchiqinnaa dabalatee dahoo godhatee daandii tokkorra hiriiree taa'u jira. Kanaafuu Oromoon immoo humna isaa jabaa kan lakkoofsa isaatiin gitu kan dantaa Oromoo eegsisuu danda'u fidee dhufuu danda'u qaba. Kanaaf immoo miseensonnii fi hooggantoonni ilaalcha siyaasaa qofa warri hidhaman kamanidhaa jiru guutuutti jalaa haga gubbatti bahanii akkasitti sosochiin kana caalaa akka godhamu abdiin qabaa kunis bahuun gaariidha. Kabiraattis akka ba'an gaafatuutti fuunee jechuudha. Egaa dhuguma marii biyyaalessaa yeroo jedhamu mariin biyyaalessaa osoo ittiin deemamin dura wantoota raawwatamuu qaban baay'eetu jira. Keessattuu danqaalee duraan qixa mootummaatiin kaa'aman san fooyyessuutu mul'atu qaba. Waan nama ajaa'ibu mootummaan Itoophiyaa miseensota KFO keessattuu olaanoo akkuma Shamsuun jee hiikuun waan tokko miseensota adda bilisummaa Oromoo Rakka Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booranaa akkasuma immoo obbo Kennesaa Ayyaanaa fa'aa dabalatee miseensota baay'eetu jira manedhaa kana keessa isaan mee hin hiikiniiru. Hayyuduree dhaabichaa ganna tokkotti deemuuf deemnaa amma Ismaa'u erga hidhaa dhaabbataa keessatti rarraasanii qabanii harkaa qabanii gara waggaa takkatti deemuuf deemnaa jiru. Obbo Daawud Ibsaa mana hidhaa dhaabbataa keessa jiru. Isaan kanallee gara waajjira isaaniitti hin deebisne jechuudha. Kabiraa waajjiraaleen KFO godinaalee fi aanaalee irratti jalaa cufaman miseensotni isaanii baay'een hidhaman hagammaan hiikamne kun kan agarsiisu mootummaan ammallee yeroo bitachaa jira malee dhugumatti onnirraa marii biyyaalessaa hunda hammate kaje'utti waan deemaa jiruun fakkaatu. Kabiraa miseensonni adda bilisummaa Oromoo kun maaliif mana hidhaa keessatti hafan kan jedhu gaaffii jabduudha jechuudha. Isas keessoo adda bilisummaa Oromoo namoota beekantu jira, namoota mootummaa keessan shira hojjetantu jira jechuudha. Isaan kanaatu haadatti jabeesse. Miseensonni kun akka hin baane yoo namoonni kun ba'an adda bilisummaa Oromoo tarkaanfachuu akka danda'u waan hubataniif jecha shira hojjetameetu jira. Shira siyaasatti kuni muummichi ministeera Abiyyi Ahmad amma dura waa'ee hidhamtoota yeroo dubbatu hidhamtoonni kun eenyufaan akka gadhiifaman waan beeknu hin qabnu nuti tarree namoota hiikamaniitu nu ga'ee kaje'uu dubbatan jechuudha. Kana yeroo laaltu gaamma namootatu abalu faan hiikamuu qabuu je'ee tarree namoota hidhamtoota kanaa gara mana bulchiinsa mana hidhatti geessee gadhiifamuu danda'an jechuudha. Kanaaf amma miseensota adda bilisummaa Oromoo tarree kan qabee jiru namoota shira hojjetan, shira siyaasaa hojjetan jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa dhugumatti mariidhaaf kan if qopheessu yoo ta'e obbo Abdii Raggaasaa faan obbo Sibahat Naggaa faa caalaa badiin balleessine yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Kanaaf hatattamaan akkuma amma KFO'n jee gadhiifamuu qabu. KFO'lleen simannaa miseensota isaa waajjiratti ilaalchisuun waan gabaabaa barreesse keessatti miseensonni keenya hafanii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka gadhiifaman kan jiru gaafatee jira. Kun gaaffii Oromoota kumantamaati jechuudha. Kanaaf akka KFO'tti illee hanquudha. Osoo Oromoonni baay'een mana hidhaa jiranii gammachuun hin mul'atu jechuudha. Oromoon gammaduun qabu ammallee maaliif hedduu wal harcaasaa turre. Amma boodas rakkoo keessatti wal dhiisnee riqicha qaxxaamurra yoo jenne cubbuu ta'uudha, cubbuu hojjechuu ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoon wal cinaa dhaabbatee waliif sagalee ta'ee dhugumatti haala ulfaataa nu duratti deemuuf gurmuu taanee jabaannee yoo itti deemne malee gam tokko qofa qabannee isa kaan rakkoo keessatti yoo dhiisnee kan deemnu ta'e boru rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoon nuti dantaa yookaan ammoo yeroof jecha bira dabarrisuun jechuudha. Arif. Badri akkuma beekamu hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo amma durallee tokkummaa isaa waliin qaban nu barsiisanii jira. Warri KFO'tis warri ABO'tis Oromoodhaaf ifa godhanii jiran filannoo irratti filannoo gaafa obbo Jawaar Mohaammed faan hidhaman sanii ABO'lleen hin geggeessu jee keessaa bahee akkasumas isaan lachuutu tokkummaa fi ejjennoo wal fakkaataa fudhatanii
tokkummaa qaban uummata Oromottis mootummaa biyya bulchaa jiruttis agarsiisanii jiran kun amma waan guddaa mootummaan kanarrallee waan baratee qaba jeetii yaada. Mootummaan biltsiginnaadhaa marii biyyaalessaatiin geggeessaa hooggantoota kaafaa'oo haga tokko hidharraa gabbaasee hooggantoota ABO'tii fi miseensota isaa guutuu mana hidhatti dhiisetiin marii biyyaalessaa kana geggeessaa jee yoo yaadu taate wanni filannoo irratti hooggantoonni takkaa'uu paartileen lameen waloodhaan ejjennoo fi cichoomina waliin qabsaa'uudhaa qaban sanirraa waan hubata jeetii yaada. Kanaaf immoo takka maruma santu hafataa yookiin immoo paartileen siyaasaa Oromoodhaa akkuma filannoo keessaa haftetti hafuun isaa beekamaadha ammallee ibsi kaafaa'oon ammaan tana baaselleen waan san garsiisa miseensonnii fi hooggantoonni ABO paartii ABO mana hidharraa bahuu qabaa jaanii paartiidhaan osoo hin ta'in